አስወጥቻለሁ እኮ በቃ ልክ ነበርሽ። ያንን ማድረግሽ ልክ ነው። ሲጀመር ደግሞ ድጋሚ ለምን ጠራሽ? ቆይ አንዴ ብሩኬ፣ ለምን ጠራሽ ታዲያ? ብሩኬ ልቀቀኝ። እኔ ድጋሚ ለምንድን ነው የማውቀው አደረገውን ነገር ያለው አንቺ በእናትሽ የማውቀውን ነገር እኔ ምንም ጦርነት አልፈልግም። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማለት ነው እንደዚህ ግትር ከራከረው እንደዚህ ሆኜ ከእናንተ ጋር የምጨቃጭቀው እውነትና እውነት ስላለኝ ብቻ ነው እንጂ ራሴን በዚህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركتوني أكم جرت النجاق أبدني جرتون ديناتشو سلام ناتشو علاتشو ألن متينال إنجلنا هاي مية متوال زاري سمتو دمو باس فرارانو لجتو النسون طرطا هاي مين ولتنيا كابورو كيت أقفن دايش ከዚህ በኋላ ብላ ነው ያስፈራረችው። በምን እንጃ አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባል። ሀይሜ ምን አረገች? ለምንድን ነው ሀይሜ የምታስፈራራ? ሀይሜ ምን አረጋ ነው ሀይሜ የምታስፈራራ? ሀይሜ እንደ አንቺ አይደለም። አንቺና ሀይሜ አንድ አይደለም። ሀይሜ እኮ እሱ ጋር አንድ ቤት ኖራ ራሱን ተከብራ ቤተሰቦቹን ተከብራ ነው የምትኖረው። ወላሂ ራሱን ተከብራ ቤተሰቦቹን ተከብራ ነው የምትኖሩ። ትግስት ናት። እሳና አንቺ አንድ አይደለም። እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ እኔት በጣም ከብዳል ሁሉም ነገር። ፍጥጥ ብላ ሴት ልጅ ናት እንደዚህ እኔ ያርግች 6 ወር ቁጭ ብላ እኔ ያርግሻለሁ ብላ ስትወጣ ወይ እናት አባት እናት አታውቅም። እንደዚህ 6 ሙሩ ምንም አልተፈነሽም፣ ምንም አልነገረችም። ዛሬ 6 ወር ሲሞላ እኔ ያርግሻለሁ ብላ ስትጮ መንገድ ላይ አይደብርሽም? ይሄ አራ በግድ እኔ ጋ ሆኒ ያለችው። በግድ እኔ ጋ ሆኒ፣ እኔ ጋ ካልሆንክ አሳያለሁ፣ አሳስራለሁ፣ ከምድር ላይ አጠፋለሁ አንተን ብላለች። ሀይሜ ደግሞ ሁለተኛ በሱ ጠገብ እንዳይሽ ብላለች። ሀይሜ ቢሆን በህልክ እሱ ጎን ይቆማለሁ። ደግሞ እኔ እስኪና ያለ ምን ታረግ ሀይሜ? ምን ልታረግ ሀይሜ? ሀይሜ እንዳንቺ አይደለም እኮ ትንሽ ናት፣ ግን ትንሽ እንደ ትልቅ ነው እሷ። እንደ ትንሽ ብትሆን አንቺን ትበልጣለች። በህርሜ ሳይሆን በሁሉም ነገር በስራ በምንም እንዳንቺ ዝም ብላ መንገድ ላይ ያርግሻለሁ ስትል አይደለም። እሱ ጋር ኖራ ነው እኮ ራሱን ተከብራ የኖረችው። ቤተሰቦሩን ተከብራ ምን አይነቱ ነው ፈጣጣ አኩ መርጊተኔ ጋ ዶርሲሳን ኡፍቴ ጅርቲ ጋ አኒ ኡልፋይ ጅራ ሁምናን ግዲ ኬቲ ነፋነታታ ሙጫን ከንኬቲ giddiitiin jechaa jirti. Haimeetiin immoo doorsisni gahana himee har'a doorsisni yoo isa biratti si argee si agarsiisa. Kana booda isa biratti akkasin argine jettee jirti. Burukeetiin immoo giddii kana faana ta'iiti mucaa kee hanqabakkabii mucaan kan keetii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi nam tokko wagga ji'a jaamuluu zim jettee gatteessee baattee garaatti har'a waddesaan gara tidaariif adeemuu beetasaba wal barsiisanii iddee tidaarii godhachuuf adeemanitti mucaan kan keetii Haimee irraa addaan baatan afaan taata giddii jettee waa asfaraarraatu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Burukeef kan hin malle sheexaana kana keessa darbate rabbitu beeka. Nama gorsu nama dhugaa rabbi anin beeka wallahi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Otoo ta'ee akka kanaan deemuu otoo hin ta'in Haimee wanti Haimee doorsisuu otoo hin ta'in otoo deemtee karuma seeraan yoo deemte xuruudha. Haimee asfaraarraate jennaan si dhumattee jechuudha. Haimee irratti Haimeen gaardii meeqa bira jira habiibte. Mikanaa Haimeetti haati Burukee ganama galgala gadi galgalaa oolti jechuudha. Sii galee kanaafuu nam tokko humnaatiin nafaana ta'ii giddiitiin nafaana ta'ii jechuu iste kana keessa dhugaan isa rabbitu beeka. Dhugaan si bira jira, Burukee bira jira. Tokkoffaa rabbi tokkoffaa musinitu beeka. Nuti hin beennu isa akka barbaadan garuu
karaa ati adeemte mangadaa ati adeemte amma akkasitti haimeetiin doorsistu kana sirrii miti dubartiidhaati. Ati har'a doorsistee isaan lamaaniin addaan baastallee burukeen si faana ta'ee si'an kabaa miti dhugaa dubbachuuf. Mucaa giddeetaadha. Kan saatana mucaasaa sirriidha giddiidha. Garuu immoo na wajjiniin ta'e na wajjiniin jiraadhu isa jettu dura dhiistee biraa deemteetta har'a immoo ati jaalallee isaa akkam lubbuu isaa baasuu fi irraa addaan baaste si wajjiniin illee ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nam tokko humnaatiin as faraarratee doorsistee wayiin immoo foolisiitiin jettamitiire foolisiitiin si qabsiise si amananii akka si amansiisee harka koo keessa si gashuu natu beekaa jechaa jirti ammallee akkas jechaa jirti jechuudha. Ammas amma ifa baastee kaameraa biratti akkan godhee harka koo si gashuu moo natu beekaa jaallattee otoo hin ta'inii jechaa jirti. Otoon barbaadiin giddiitiin ishee wajjiniin jiraachuuf burukee. Otoon barbaadiin giddiitiin jetteetti giddiitiin humnaan abbaa manaa ko astaghfirullah humnaan abbaa manaa taata jettee jirti jechuudha. Akkuma argitan humnaan abbaa manaa kunaa taata jaallattee toon ta'in humnaanii jettee jirti. Kanaa booda sitten agarsiisaa kamidir laa haxafaalloo jetteetti dura addunyaa kanarraa si balleessa jettee jirti. Haimeetiinis immoo egaa aadannaa isheen itti aadatte baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan hin beekne isheef jettee haimeen isheen azanteeti jireenya keessaa baay'ee jettee qalbatee ofirraa baastee engaddanni isheen itti darbattee fi isheef yaaddeeti isheef yaaddeeti malee maal argde isheen burukee hin ta'u yoo jette har'a burukee wajjiniin taa'ana ta'uu qabatoo jette dhaabattee wajjiniin muggutteeti beekaa otoo beektu otoo mucaanassaa ta'e barteeyyuu jechuudha. Beekaa achisi darbatti. Hin dhiiste isheen gifiin hojjedhu jetteetti. Ati immoo daangaa darbitee irratti gifii hojjetaa jirtaa jechuudha. Kanaafuu waan jidduutti dhaabe egaa namni asiin asii yoo nama garatti waraabadhu hin qabu viidiyoollee gara nama waliin hin deemessiniin jedha. Kana fakkaata baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka kanaan deemaa jirti jechuudha. Humnaatiin deemaa jirti. As faraarra'aatiin kan isheen deemaa jirtu. Burukee akka jetteetti foolisii fidee waan si godhu qabaa jetteetti. Isumaayyuu giddiitiin amantaa jettee jirti. Haimeetiin immoo kanaa booda sinxana qaqaasa biratti akkas hin argine jettee jirti. Humnaatiin na wajjiniin ta'ii jechaa jirti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wanti deemaa jiru. Ulfaataadha dhugaa dubbachuufi. Fatanaa kana keessa rabbi si baasu siin jenna burukee dhugaa dubbachuu fi haimeen immoo yoo mucaan kun hankee ta'e booda waagaa kaffaltaa jettee jirti jechuudha. Isumaayyuu maftaan hin deemnaa kana keessaati kuni yoo nuti buttaa jiraa keessa jiraanne guyyaarraa rabshaa wanta ta'eef gara Finfinnee deemnana burukeen hin deemu jedhee jira. Haimeen immoo burukeen hin deemu taanaan hin deemu jettee jirti isheenis baay'ee tokko ulfaataa jechuudha wanti hundinuu wanti deemaa jiru. Nam tokko yoo namni nama hin jaallanne yoo nama hin barbaanne giddiitiin nafaan irra taatee giddiitiin jireenya jiraattaa jireenya ani si jiraachisu jechuu hin qabu. Seera yoo dhaqaniyyuu yoo nam tokko hin jaallanne yoo namni tokko nama hin jaallanne nama hin barbaanne ilmoo kee bakka biyyoo ilmoo kee gargaarii jedha malee seeruma yoo deemaniyyuu otoo dhugaan jiraate yoo dhugaa qabaatte jechuudha. Giddiitiin faanarra ta'e hin jedhu seerummaa taansaa jechuudha seerriyyuu. Kanaaf akka aadatteetti egaa burukeefis sodaachisaadha haimeefis sodaachisaadha. Keessumaa burukeen dhiira humaa miti haimeef sodaachisaadha jechuudha. Aadannaa haimeetti isheen aadatte sodaachisaadha jechuudha. Akka jetteetti akka isheen dubbatteetti jechuudha. Isumayyuu quba akkas gooteetti raasteetiin isheen dubbatte baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi waan nama gaddisiisudha. Kun hin maluun ture kun akkas hin ta'u ture ragaa jettee hundaayyuu kan kee yoo ta'e eeggadhu sadii jedhamti ji'a sadiitti murteessamini ji'a sadii sana eeddee kan saatii yoo mucaan yoo ta'e dhugaatti si faana ta'a yoo si faana ta'uu diide immoo mucaan qaba bakka kanadha dhugaa kan jiru malee ammaan giddiitiin amaniitiin wajjiniin jiraadhu jettee hiisistellee reebsistellee wayiin ardii kanarra barreessita akka jetteen ajjeesistate isa meeteenyee ilaalla walumaan wanti dhufaa dimu jiru egaa wanti deemaa jiru burukeen du'een argama malee asii niqniqin jedhu jedhee jira. Rabshaan akkuma itti fufeetti jira akkuma isin argitanii egaa ulfaataadha wanti hundinuyyuu jechuudha. Sibira ati duuba keessan nama baay'eetu jira. Ana nama biraan jiru seetaniiti isinittiin agarsiisaa jettee aadataa jirti. Likkiitiin wanti ta'u hin jiru. Likkiitiif aadannaatiin doorsisaan wanti ta'u tokko hin jiru jechuudha. Ragaa jettee amalaatiin
tsabaayitiin malee yoo dhugaa qabaattes haqa yoo qabaattes akka kee dubartii isheen siif yaaddee jireenya kee keessaa bahee jettee bar siif yaaddee ulfaa jette kan saati jennaan kalas mucaan jaamaa waan beekuun qabu guddisi buruu kee jettee qalabatti baastee biraa deemtee jechuudha. Maalitti waamtee as faraarrata? Waan dhugaa isinitti makoottaa jette dhugaatti mukoottaa jettee kaatee waan ati dubbattu suma duraati wanta addisiin hin jiru jechuudha. Waan haasoftullee suma duraati waan addisiin fiddeettu hin qabdu jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Jireenya akkasii dhugaa rabbii gaddisiisaadha. Nam tokko immoo jaalalli yoo wal bira jiraatte yoo lamaan isaaniiyyuu isaafillee isheefillee yoo wal madaante malee yoo tokko bira jiraate tokko bira hin jiraanne wal miidhaa fida malee jaalalan fidooma fakkeenyaaf. Burukeen immoo nama jaallatu dhabee nama dura biraa deemee wajjiniin har'a ulfaa'eera siifoo jettee faana taa'ee qalbii akkamiin fa'aniin beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha dhugaa. Isaa siif rabbitu beeka haqni iddee jiru nuti hin beennu. Siniif rabbitu beeka isa nun gashu garuu haqa waaqatoo yoo qabaattes obsaan ji'a 3 nutti hafte miti hundayyuu baatteetta garaatti ji'a 6 baadhee jette miti. Amma kanatti immoo obsitee eeggachuun kee giddii keeti doorsisuuf lola rabshaatiin utuu hin ta'in haimeen doorsisamnaani namni eenyumtuu tinii jedhu hin jiru dhugaa rabbi lubbuu baasuu fi haimeef qallaalii miti. Jeen jaalala qabdi wanta ta'eef maatiin ishee waan hunda keessaa haimeedha. Maatii isheefis duuba ishee gooddanyaa toosa hundaaf iyyuu jechuudha. Kanaaf as faraarra'aan barbaachisu baay'ee nama gaddisiisa. Wanti as faraarraatiin deemus hin jiru wanti tokko hin ulfaata wanti hin jiru baay'ee tokko dhugaa rabbi rabbiin keeree haa taasisu waan hin ulfaata. አይ ምትል ከሆነ ደግሞ ፖሊስ ቤት ድረስ ነው የመጣው። አንቺ ደግሞ ከዚህ በኋላ ተመልሰሽ እንድትመጪ አልፈልግም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ከዚህ በኋላ ህይወት ውስጥ ተመልሰሽ ምንድን ነበር ያልሽው? ሁለቱን ልንገራችሁ ነው። ሌላ ነገር ልታወሪ እኮ ነው የሚመስለው። ልጁ ያን አይደለም ልትዩ እኮ ነው የሚመስለው። እንትን አላችኋል። እውነት ይበቃችኋል። በቃችሁ። አይ አንቺ ራሱ ይበቃሻል። ስለዚህ ትሰምኛለሽ። አንተም ብትሆን ይሄ ልጅ እስኪወለድ ድረስ አላምንም ብለሃል አይደል? የዛኔ ግን ዴኒዎች በደንብ አድርገህ ነው የምታምነው። እሱን እናያለን። እኔ ደግሞ በሙሉ ኮንፊደንስ ያንተ ልጅ እንደሆነ እየተናገርኩ ነው። እሺ አሁን እኛን ለምንድን ነው የሰበሰብሽን? ስለዚህ ያለ ከዚህ በኋላ እኔን ማትከባከበኝ ከሆነ እዚህ ሆዴ ውስጥ ያለው ልጅ ያንተ እስከሆነ ድረስ እኔ መንከባከብ ግዴታ አለብኝ። አይ ምትል ከሆነ ደግሞ ፖሊስ ቤት ድረስ ነው ይዤ የመጣው። አንቺ ደግሞ ከዚህ በኋላ ተመልሰሽ እንድትመጪ አልፈልግም። ማለት አንቺ ሆነሽ እነሱ ውስጥ የመጣሽው እያስፈራራሽ ነው አይደለም? ባይዘው እሷ ናት የመጣችው። ሰሚኛለሽ አይደለም? በቀደም እያልሽ ነው እኔ ነኝ ቀድሜ የመጣሁት። ምን እያልሽ ነው? እኮ ጉዳያችሁን እሱ አልፈልግም ካለስ አይደለም እኔ ላይ መዛቱ ለምን አስፈለገ? እኔን ማስፈራራቱ ለምን አስፈለገ? አይዞት አይደለም እየመጣሁ akka argitan egaa ani isheen jechaa jirtu akka isa biratti sin argineedha jechaa jirti jechuudha. Isa biratti akka sin argine akka isa biratti sin argine abadan jechaa jirti. Baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi bicha namoonni ammallee isaan hojii hojjetu isaan diraamaa hojjetu jedhu namoonni baay'een illee jechuudha. Diraamaan akka kanaa nama guddaa waamanii diraamaa keessa gashuu miti. Kaleessa abbaan illee ufanii keessa galanii jara lama walitti fiduuf asiillee dutanii haimeetiin yoo ati otoo nama si wajjiniin boo'u dhiistee bira yoo darbitee booda jireenya keef xuruu miti jireenya hambiraatu itti dabartu si milkaa'uu kan isaan jedhanii kaleessatti dutanii jechuudha. Yoo kasastee hojjetteetti haimeen illee haa kasastuu jedhaniiru. Kan isheen illee har'a kana fidde viidiyoo irrattis argite sana poolisii fidee waan si godhu qabaa jetteetti akka aadatteetti jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata diraamaa miti. Diraamaa warri jettanii diraamaan nama gurguddaa abbootii haadholii keessa wanti gashuun qabu. Qabatamaan ani wallaahi diraamaa miti jedheeranii hin gaddas. Diraamaa miti amma dhumaatti argitu jechuudha. Gaafa amma dhumaatti argitan hundumaayyuu. Diraamaa maal akkam taa'e amanuu isin ikkoo akkamiin nam tokko walii addaa baafachuu dadhabee diraamaa jedha zim jedhe diraamaan diraamaa miti kun namoota baay'eetu diraamaa jedhanii haasa'u baay'ee namni baay'een akka kanatti tuubarri wanti amaneeru jiru warri tuubara diraamaa hojjetaa jiru jechaa jiru jechuudha. Kanaafuu diraamaa miti ulfaataa wanti hundinuu
nagaa siniif haa fidu jenna. Bicha haimee doorsisuu istee gara burukeetiin akka barbaadde gara haimee waa tokko hin beekne waan tokko miskiina isheen immatti doorsisamtu hin qabdu. Isumaayyuu jireenya kee keessa sii baheera jetteetti. Situyyuu daangaa darbaa jira amma jechuudha. Daangaa addee darbitee immoo otoo haimee ta'e hillikkii fi burukee bira dhaabadhee sitti agarsiisa dhugaa rabbii. Hingoo wamtee waggaa lama aarsaa wajjiniin kaffaltee liqaq sinjalaa jedha sinjalaa deema jechuun balleessite situ deemuu qaba maalis ootee maalis situ deemuu qaba yoona kana xiiqii qabattee too haimee hidhate an burukee bira dhaabbadheen ammallee burukee na wajjiniin dhaabbadhu jedhee si kadhataa jira miti haimee moonyattaan አንዳንድ ጊዜ ሞኝ እንዳታውን እውነቴ ነው ምንሽ ብሩኬ ጎን ቆምና አጋፈጥ ሁሉም ነገር እውነቱም ከሆነ ውሸቱም ከሆነ እውነቴ ነው ምልሽ እንደዚህ አስፈራርታሽ እንደዚህ እሱ ጋር ከቆምሽ እሱ ጋር ጠቀም እንዳይሽ ብላ እንደዚህ ሳያስፈራራሽ ዝም ብለሽ መራቅ አለብሽ ዝም ብለሽ አትርቂ እሱ ጎን ቆምሽ እሱ መቃጠል ነው እንጂ እሱ ስላስፈራራሽ ለብሩኬ አትርቅ እውነቴ ነው ምልሽ ራቅ እንዳትል ንቅንቅ እንዳትይ እሱ ጎን ቆምና አጋፈጥ እውነት ቢሆንስ አልሆንም ቢሆንም ከሆነ እውነቱ ከሆነ ልጁ አጋፈጥ እውነቴ ነው ምለሽ እንደዚህ አስፈራርታሽ እንደዚህ አገልሻለሁ ምናምን እኮ ሃይሜ እንዳንቺ አይደለም ሃይሜ ስነ ስርዓት አላት ሃይሜ ራሱን ተከብራ ቤተሰቦቹን የከበረች ነው እሱ ጋር የኖረች ያለችው እሱ ጋር አንድ ቤት ነው እንጂ አብሮ በሉ አብሮ ጠጡ እንጂ ሌላ ነገር እሱ ጋር ምንም የለም ሃይሜ ራሱን እንደ ሾማይግለ ሊኮ ቤተሰቦቹ ሲስጡ ነው እሱ አለች እሷ እንዳንቺ አይደለም